haadha qabu akkasuma warroonni chaayinaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatina. Maaliifii like yoo gootan share yoo gootan anaafis isiniifis ni fayyada jedheen abdii qaba. Akkasuma share guruppoota garaagaraa irrattis yoo gootanii ka isinitiin tolle haasan kiyyaattis gochuu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma kabajamtoota tiyya har'ammoo warroonni subscribe naa gootan baay'ee tokko galatooma. Kan like naa gootanis akkasuma baay'ee isin galateeffadha. Maaliif nuti Oromoo wal jajjabeessuudhaan beekamna. Share gochuu illee hin dagatina. Hadhammoo yaada bareedduu takka qabadhee isiniif dhufe. Guyyumarraan wama nama gaddisiisu haasaa oollaa har'ammoo mee wama Oromoo kana qabate takkaa nama kolfisiisa takkaas nama wannaa jedha. Innis maali? Mee yaa ijoollee Oromoo wama keenya kana haa dubbannu. Waan nama biraa bira ga'uun duratti keenya iyyuu haa fooyyeffannu. Maaliifi fakkeenyaaf biyya namaa kana keessatti ekbaara ajaa'ibaa dhaga'uu jirra. Arguu jirra viidiyoo garaagaraas jechuudha. Maali Oromoo tokko taanee biyya namaa kana keessaa galuu qabna moo biyya namaa kana keessatti waan hin taane birootti raawwachuu qabna? An kana dhibe kana jechuudha tokko. Ati biyya kana ati eenyu deeggarta jettanii biyya namaa kana keessatti walitti dhaadachuun hin taatu yaa jaran. Biyya namaa kanatti duutuu jiraan namaatu galaan jiru du'a namaa dhiisati yaa jara kiyya jechuudha. Oromoon biyya namaa keessa jirta. Kanaafuu warreen mootii Oromoon takka ati maal deeggarta? Ati Abiyyii deeggarta? Ati Jawaarin deeggarta? Ati maal deeggarta? Kun dimokiraasii dhabbaan waan fedhe haa deeggaru. Garuu dimokiraasiin biyya namaa kana keessatti hin jirtu. Ati waan fedhe deeggarii. Ati maal deeggarta jettanii nam tokko irratti miidhaa fiduu hin qabdan. Dhiiga keeti jechuudha. Bilisummaan biyyatti malee biyya namaa keessatti miti. Kan maal deeggarta? Ati maal deeggarta jettanis biyya teennatti galaati akkasitti wal gaafadhaati biyya ofii keessatti malee biyya namaa keessatti ati eenyu deeggarta eenyu deeggarta hin jedhina ijoollee wal qabadhaa tokko ta'a. Tokko yoo ta'an eenyuyyuu gaara fidhan funqolchuu dandeenya jechuudha. Nama dhiisiti. Kanaafuu tokko ta'a. Ati maaliyyoodha? Ati akkaniyyoodha jettanii haamilee waliin dhayinaa ijoollee Oromoo. Biyya namaatitti jechuudha. An dhaamsa kana isiniin dabarsa. Dhaamsi kiyya inni itti aanu immoo wama biyya namaa tanaan qabatee shamarran teenna irratti shamarran teenna please. Dhugaa anis shamara akka nam tokkootitti jechuudha. Namas shamaras shamarratu waa hedduutti nu ooltisi. Isinii oolla warri dhiiraas jechuudha. Keessattuu ijoolleen teenya shamarranii please irra deebi'ee isiniin jedha. Aga feete jaaladhu malee hin amanin dhiira tokko. Akka argite of gootee viidiyoo itti erguurra of qusadhu. Waan argitan liif irratti baatanii inni si waraabaa ati quba of hin qabdu an akkana safuu qabna jechuudha nuti Oromoo. Safuu qabna. Jaaladhu waan feete ta'iif garuu viidiyoo garaagaraa waraabdee qaama kee guutuu viidiyoo waraabdee Facebook irratti waan garaagaraa irratti WhatsApp irratti imuudhaan fakkeenyaaf imuudhaan atinti camaan laqxaa inni si waraaba. Abbaat of maraa jedhe boftu jette Oromoon beeytanii yoo mammaaktu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee nama affarsiisas kun waan nama affarsiisu. Dhiirri immoo jechuudha gandummaadhaan kaatanii tuni dhalaa asiiti, tuni dhalaa biyya kanaati, tuni dhalaa jechuun maal akkasii taate dura hubadhuu beeki. Waan hin taane keessa seensistee isii tana waraabdee qaama isii kana post wal jalaa fuutanii share post godhuun kun maalin kanallee of qusadhaa ijoollee Oromoo waan akkana kanarraa of haa qusan. Nuti safuu qabna aadaa qabna Oromoon jechuudha. Waan akkanaatiin nun beekamne garuu
hin beenu ka biyya namaa tana dhufanii waan hin taane fidaniif hin beenu garuu biyyatti aadaan kenna duudhaa qabna yaa Oromoo waa hedduu qabna jechuudha nuti jaaladhu barbaadde bira deemi malee maali viidiyoo akka of godhuun please shamarran teennallee dhugaasin hin jedha maqaa kenna akka nu ol jennee hin deemne gajjattanii nu deemsisaa jirta tuni dhalaa ebaluuti tuni dhalaa biyya kanaati tuni dhalaa akkasiiti tuni dhalaa maaliiti jechuun hin qabu ay dhalaa taate shamara takka taate viidiyoo kee dhiiratti hin ergin ila kun simarra dhaabadhee sitti yoo darsa kee taate asle yoo majaarsa kee taate viidiyoo waraabdee qaama kee guutuu itti of hin argisiisin ittu hin ergin jechuudha har'a nabira jira mistirri dhalaa akkana nabira jira mistirri dhalaa akkana nabira jira dhalaa poosti godhuun qubna garii hin qabu dhiira waan hin taane haasa'u poosti godhuun qubna garii hin qabu yaa ijoollee Oromoo nuti waa'ee siyaasatii fi waa'ee dhalaa walitti hin dhufu tuni dhalaa asiitii kanaaf akkana taati tuni dhalaa biyya tanaati kanaaf akkana taati wanna kanarraa of qusadha ijoolleen Oromoo dhiira dhalaa osoo hin jenne wantoota akkanaatirraa please ijoollee maaliif wal gorfachuun anadda suuraa jaraa maxxansee irratti dubbachuudhaaf miti ka dhufe jechuudha anis akka nam tokkootitti nan saalfadhasi ana jedheen itti fudhadha kanuma yaada keessan koomantii jalatti naa barreessa like share gochuu hin dagatinaa na deeggara waan jettaniin koomantii naa kenna